السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أكم جرتن دعوتوتن كبجة جراتن السنين جرا الحمد لله رب العالمين. ربين بيان كنا نجى قلنا قدنا جيو ساعة نجى ولتنو دتشاسي. الحمد لله رب العالمين السنين جتا وروني نتجة بيسا جرتن قلنا كيسن قدارا وروني channel كيا فهراتا تن سبسكرايب لايك شير قدونا نتجة بيسا السنين جرا warroonni koomentii gaarii das nama jedhu barreessaa jirtan galanni keessan guddaadha isinii jedha. Kanatti aansuudhaan viidiyoon keenya har'aa maal yoo jettan maaskii fuulaati. Akkuma beekamu ramadaana keessa jirra. Iidiif akka faabittin ofirraa jettan jechuun fuula keessanitti qulqulleeffattan jedheen isinii qabadhee dhufee maaskii ani hedduu jaaladhuu fi hedduu faayidaa isaa irraa agarannini. Maaliifin waan ani fayyadamu kana daawwattoota kiyyaaf hin agarsiisne isaanillee irraa haa fayyadamanii isa jedhamu yaade isiniif fidee dhufe jechuudha. Maaskii keenya har'aa kana fakkaata jechuudha. Maal nu barbaachisaan zabaadii fi damma kanuma argattan jechuudha fi haliib boodaraa jechuudha niidoodha. Itti aansuudhaan kana kuukeer shoorobaa jechuudha. Akkasitti sahanii xiqqoo qopheeffattan jechuudha. Haliib niidoo fal'aana tokko jechuudha. Akkanatti kuukeer yookaan shoorobaa kana shoofaan isaan jedhamu jechuudha. Kana dammas akkanumatti fal'aana tokko jechuudha. Akkanatti zabaadii kana sirriitti walitti laaqna. Dhugoo warri hasaasiyyaa qabdan maawardiidhaan jijjiirrattan jechuudha. Yookaan immoo ittuma dhiisuu dandeessan jechuudha. Warri hasaasiyyaa hin qabne immoo dhugoon hedduu gaariidha. Kun akkanatti eegan sirriitti laaqee fide kana fakkaata. Warri dhugoo hin feene yookaan xuuxxoo kan qaamni keessan hasaasiyyaa qabu kan ta'e wanni godhattan jechuudha. Ammoo wardiin jijjiirrattanii yookaan immoo haliiba saafii jechuudha. Haliiba saafii kanuma dhugnu kanaan baxabbattan jechuudha. Hedduu gaariidha. Akkuma beekamu fuula keenya isuun dibatin duratti sirriitti saamunaan dhiqannee fuula qulqullaa'uu qaba jechuudha. Meekaap akka qabuu fi yookaan immoo isuun dhiqamin wantoota garaagaraa fuula keenya irra jiran isuu hin qulqulleessin itti dibuun faayidaa nuuf hin qabu. Achi booda ofitti maaskii keenya dibanna. Daqiiqaa 10 haga 15 haga 20 rakkoon qabu haguma yeroo qabdu san ofirra keessa jechuudha. Achi booda sirrii saamunaadhaan eega dhiqanneen booda kireem muraxxab godhuu qabna jechuudha. Kireem muraxxaba fuula keenyaa dirqama eega maaskii hojjetanneen booda dhiqanneen boodatti dirqama kireem muraxxab dibachuu nurraa eegama jechuudha. Akka wanni dibanni kun faayidaa nuuf godhatu jechuudha. Warroonni kireem muraxxab hin beekne yookaan immoo kamtu gaariidha kan jettan namuu fuulli isaa wal adda. Akkuma beekamu fuulli gosa sadii kan zayitii ta'ee fi kan immoo jiddu galeessa ta'ee fi kan immoo goggogaa ta'e waan ta'eef kan nuuf ta'u warri fuula keessan beektanis kan hin beeknes akka dhaddasanii baasu yoo barbaadan koomentii jala naa keessanii kireemichallee akkan sin agarsiisu yoo barbaadan kireem kamtu gaarii jechuu yoo feetan naa barreessaa siniin agarsiisaa siniin jedha. Kana maaskii hedduutu jira wanni fuula keenya toshan jechuudha. Isuma baasii hin baasin jechuudha. Ka barbaadan siniifin hojjedha inshaallah haga iiditti. Kana amma har'a irraa eegalii guyyaa viidiyoo kana daawwattirraa eegalii irraa fayyadame haga iiditti inshaallah hin agarti fuulli kee akkatti hedduu bareedu jechuudha. Viidiyoon keenya har'aa kanuma fakkaata. Viidiyoo biraatiin haga walitti deebinutti assalaamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakaatuh.